Nagaan hunduma caalaa barbaachisaadha. Biyyi tokko yoo nagaa hin qabaanne jiraachuu hin dandeessu. Baatee galuuf, hojjettee nyaachuuf, raftee boqochuuf, guddachuu fi maatii horachuuf dirqama nagaan barbaachisaadha. Biyyoota addunyaa keenyaa keessaa biyyoonni 50 ol ta'an waraana kallattii fi al-kallattii keessatti argamu. Baay'inni biyyoota waraana keessatti argamanii kun baay'ee dabalaa jiraachuun ammoo yaaddoo dhabamuu nageenyaa daran akka dabaluu taasisee jira. Amma lammiileen biyyoota Afrikaa godaansa seeraan alaarra jiran addunyaa keenyarraa nagaa amansiisaan ijaan jirreef yaaddoo keessa jiru. Warri malichan jalqabin garuu dhiisuun filatamaadha. Faayisaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jechuun dubbate, nagaa isin biratti nan hambisaa, nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa nagaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamin, hin sodaatinis jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27. Nagaa guutuun kan argamu Yesuusitti amanuudhaani. Nagaa inni kun nagaa keessoo namaatti dhagaamu, nagaa lubbuu fi hafuura namaa boqochiisudha. Biyyi lafaa kun garuu bulchaan ishee hafuuricha hamaa sanaa ijaa ta'eef nagaa qabaattee itti fufuu hin dandeessu. Seexanichi inni dhiiga dhuguu baree dachee kanarra naanna'ee dhiiga ilmaan namootaa dhuguugaa oolaa, wal waraansa naqaa oolaa, afaan moototaa gargar jallisaa, balaa konkolaataa fi balaa uumamaa kalaqaa oola jechuudha. Utuu jennu bara 2018tti balaawwan uumamaa baay'ee baay'atu jechuudhaan raajii Masarat Taayyee dubbatanii turan. Waaqayyoon haa kadhannu jechuuf isin yaadachiifne. Waaqayyoon nagaa nuuf haa baay'isuu, ayyaana isaatiinis hamaa hundumaa jalaa nu haa eegu. Odeessa keenya irraatti yoo darbinu rakkoon ba'aa giddu galeessaa gara dhumaatti adeemaa jira. Wallabdee ijoollee Abrahaam lamaaniitiin waggoota hedduuf addunyaan yaaddoo keessa galaa tureera. Amma garuu addunyaan ilma Abrahaam isa Aggaar irraa dhalate Ismaa'eeliifis beekamtii kennaa jira. Walqixxummaan jiraatu Israa'elii fi Filisxeen biyyoota garaagaraa ta'uun wal bukkeetti haa ijaaraman jedhamaa jira. Biyyoonni addunyaa keenyaa keessaa biyyoonni gurguddoon sadii kaleessaa beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennaniiru. Biyyoonni kunneen eenyu fa'i? Filisxeen biyya ta'uuf maaliif dadhabde? Odeeffannoo bal'aa fi quubsaa qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa laayik sheer godhaa, yaada keessan saanduqaa yaadaa keessatti nu qooda. Kana erga gootanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara oduu keenyaa meetti wal wajjin dabarru. Video kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Ministeerri muummee UK bulchiinsa Filisxeemiif beekamtii kennuu ifatti beeksisan. Gidiraan ba'aa giddu galaatti adeemaa jiru nagaa fi furmaati biyya lamatti lubbuu horuu dalagaa jirra jechuudhaan ministeerri muummee Ingilizii Keir Starmer dubbataniiru. Yeroon Filisxeem beekamtii kennan dhaqqabeeras jedhan. Akka ministeerri muummee biyya guddittii kanaa United Kingdom ifatti bulchiinsa Filisxeemiif beekamtii kenniti jechuun dubbatan. Adeemsa kana Israa'el jalqabu mormaa turteetti. Adeemsi kun Hamaas badhaasuudha jechuun ministeerri muummee Israa'el dubbatanii turan. Starmer garuu biyyi lama haa jiraatu waamicha gochuun faallaa mul'ata jibba Hamaas dhaabbachuudha jedhanis jiru. Furmaanni kun Hamaasiif badhaasa miti jechuun Hamaas mootummaa fi nageenya keessatti qooda homaatu hin qabaatus jedhanii jiru. Utuu jennu Filisxeem hanga ammaatti maaliif mootummaa mataa ishee dhabdee biyya cimtuu ta'uu dadhabde laata? Filisxeemonni mirga biyya ofii hundeeffachuu gonfachuu barbaadu. Haa ta'u malee hanga har'aatti kana raawwachuu hin dandeenye. Tattaaffiin biyya Filisxeemotaa kan West Bank laga Yordaanosii fi Gaazaa cittuu lafaa handaara galaanaa Meditiraaniyaaniitti argamtutti biyya walabaa hundeessuun sababa walitti bu'insa Israa'el waliin itti fufeef milkaa'uu dhabe.
Filisxeemonni West Baankii fi Baha Yerusaalem keessa jiraatan bara 1967 irraa kaasee Israa'el jalatti bulu. Israa'el West Baankiitti manneen namootaa walakkaa miliyoonaa qubsiisuu ijaartee jirti. Ijaarsi Israa'el sun seerota idil-addunyaa kan sarbudha. Israa'el garuu kana hin fudhattu. Akka dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin dhimma baqattoota Filisxeem jedhutti baqattoonni Filisxeem miliyoona 5.9 ta'an biyyoota garaagaraa keessa jiraatu. Dhimmi baqattoonni Filisxeem gara lafa irraa buqqa'anii amma biyya Israa'el jedhamtutti deebi'uu dhimmoota falmisiisoo ijoo keessaa tokkodha. Filisxeemonni mirga hiree ofiin murteeffachuu barbaadu. Haa ta'u malee hiree isaanii murteeffachuurraa hedduun hin milkoomne. Hariiroon Filisxeemonni qondaalota Israa'el waliin qaban wal-dhibdee hamaa kan ibsamudha. Dinagdeen Filisxeem diigamaadha, ugguramaadha. Dhorkii Israa'el baastuu jalaa hin baane. Hawaasa Filisxeem miliyoonaan lakkaa'amu keessaa harki caalaan ammayyuu nyaataan of hin dandeenye. Deeggarsatti sirkatu. Hoggansi siyaasaa Filisxeem garee Islaamotaa Hamas Gaazaa to'atanii fi paartii Faataa kanaan dura West Bank bulchuu gidduu garaagarteen tureera. Gama kaaniin Israa'el waraana guyyaa 6 hordofuun bara 1967 irraa kaastee Baha Yerusaalem qabachuun magaalaa Yerusaalem akka magaalaa guddoo isheetti labsatteetti. Hawaasi idil-addunyaa bal'aan garuu beekamtii hin kennine. Filisxeemonni Yerusaalem gara fuulduraatti magaalaa guddoo keenya taati jedhanii yaadu. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi qaamoleen idil-addunyaa biroon Filisxeemotaa fi Israa'eloota gidduutti nageenyi bu'uu kan danda'u furmaata gartuuwwan lameen haammateen jedhu. Biyyi Filisxeem birmadummaa qabdu Israa'el cinaatti hundaa'uun karaa biyyoonni lamaan nageenyaan waliin jiraatan mijeessuutu barbaachisas jedhu. Haa ta'u malee gara fuulduraatti hedduun tarkaanfanne. Kutaan Baha Yerusaalemii fi Israa'el illee lafa Filisxeem jedhamu bara bulchiinsaa Roomaarraa kaasee hanga walakkeessaa jaarraa 20ffaatti ture. Bakki kun kitaaba qulqulluu keessatti biyya yookaan impaayera Yihuudotaa akka taatetti eerameera. Yihuudoonni hedduun iddoo kanaa handhuura biyya isaanii godhanii ilaalu. Biyyi amma Israa'el jedhamtu bara 1948 yeroo deebitee hundeeffamtee kaasee garuu Israa'el guutummaan guutuutti dachee kana to'achaa jirti. Warri Israa'el jiraachuu morman garuu ammayyuu akka qaama Filisxeem taatetti ibsu. Filisxeemonni West Bank, Baha Yerusaalemii fi Gaazaa iddoo tokkotti Filisxeem jedhuudhaan waamu. West Bank ammallee lafa Israa'el to'attudha. Waraana bara 1948 Israa'el walabummaa labsitee hordofee uumameen Filisxeem Israa'el Yordaanosii fi Masir gidduutti qoqqoodamteetti. Filisxeemonni 100,000 lakkaa'aman yeroo waraana sanatti lafa dhaloota isaanii irraa baqatan yookaan dirqisiifamanii buqqaafamanii. Taatee sana Nikbaa yookaan balaa hamaa jedhaniis waamu. Gaaffiin ijoon namoota yeroo sana qe'ee isaanii irraa baqatanii fi dhaloonni isaanii gara qe'ee isaanii duraanitti deebisuun dhimmoota falmisiisaa keessaa isa tokkodha. Warraaqsi biyyaalessaa Filisxeem Sududaan, West Baankii fi Gaazaa gurmaa'ee adeemee akkasumas kaampii baqattoota biyyoota Arabaa ollaa keessatti argaman keessatti deebi'ee gurmaa'e. Yeroo sanatti West Baankii Yordaanos jala turte. Gaazaan ammoo Masir jala turte. Dhaabbanni bilisummaa Filisxeem PLO'n waraana guyyoota 6 bara 1967 yeroo muraasa dura garee gaaddisa tokko jalatti Filisxeemota hoogganu ta'ee mul'ate. Bara 1967tti Israa'el West Bank, Gaazaa fi Baha Yerusaalem qabatte. Dhaabbanni bilisummaa Filisxeem duula yeroo dheeraaf Israa'el irratti gaggeesse. Dhaabbanni kun hooggansa Yaasiir Arafaat jalatti Sududaa bakka bu'aa uummata Filisxeem ta'uun beekamtii idil-addunyaa kan argate bara 1993tti PLO'n Israa'el wajjin waliigalteerra gahanii turan Oslootti jechuudha. Waliigalteen kun abbaa taayitaa biyyaalessaa Filisxeem akka abbaa taayitaa Filisxeemitti waamamu kutaalee Gaazaa fi West Bank hanga waliigalteen furmaanni waliin dhaabbatichaaf argamutti akka geggeessu waliigalame. Kutaan Baha Yerusaalem waliigaltee kana keessatti hin hammatamne ture. Abbaa taayitaa biyyaalessaa Filisxeem akka ejensii PLO jedhutti hojjetaa ture. Ejensiin kun pirezidaantii kallattiin filatameen kan hoogganamudha. Israa'el West Bank qabachuu hordofuun qubsuma ijaaruu fi giddu galeessa sakatta'insa waraanaa ijaaruu itti fufte. Haleellaan Filisxeemota irratti raawwatamu waliigaltee xumuraarraa akka hin gaabnes taasise.
Bara 2005 Israa'el loltoota ishee fi qubattoota ishee hundaa Gaazaa keessaa baafte. Bara 2006 Gaazaatti gareen Islaamotaa Hamaas filannoo injifate. Waggaa tokkoon booda Hamaas Gaazaa guutummaatti to'achuun lola guyyootaaf gaggeeffameen humnoota nageenyaa abbaa taayitaa Filisxeem biyyaa baase. Hamaas Gaazaa to'achuu hordofuun Israa'elii fi Masrii hidhattoota kana irratti uggura cimaa buusan. Sadarkaa idil addunyaatti Hamaas akka garee shororkeessaatti murteeffame. Abbaan taayitaa Filisxeem bara 2011 dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti biyya Filisxeem jedhamtu beekamtii akka argattu carraaqaniiru. Kunis deeggarsa gahaa argachuu hin dandeenye. Garuu UNESCOon biyya Filisxeem akka miseensaatti simateera. Adoolessa bara 2012 yaa'iin waliigala dhaabbata biyyoota gamtoomanii Filisxeem gara biyya taajjabduu miseensa dhaabbatichaa hin taaneetti ol guddisuuf filannoo gaggeessee ture. Tarkaanfiin kun falmii yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa irratti akka hirmaatan kan isaan dandeessisuu fi carraa dhaabbilee biyyoota gamtoomaniitti dabalamuu kan fooyyessu ture. Bara 2017tti Hamaasii fi Faataan waliigaltee araaraa mallatteessan. Akkaataa waliigaltee sanaan Hamaas bulchiinsa Gaazaa abbaa taayitaa Faataan olaantummaan to'atuuf dabarsee kennuuf yaadamee ture. Haa ta'u malee falmiin hidhannoo hiikkachuu irratti uumame adeemsa araaraa sana danqe. Bara 2022tti bakka bu'oonni Faataa fi Hamaas dabalatee gareewwan Filisxeem 14 Aljersitti waliigaltee araaraa mallatteessan. Akkaataa waliigaltee kanaan xumura bara 2023tti filannoo pirezidaantii fi paarlaamaa akka gaggeeffamullee waliigalanii turan. Hoggansi siyaasaa Filisxeem garmalee kan addaan qoodame yoo ta'u, paartii Faataa fi Hamaas gidduutti adda hirame. Hidhattoonni Islaamotaa Hamaas Gaazaa bara 2006 irraa kaasee yoo to'atu, Muhammad Abbaas bara 2009 kaasuun durataa paartii Faataa ta'uun hojjetaa jiru. Filannoon seera baastotaa caamsaa 2021 gaggeeffamuuf karoorfamee ture. Gaggeeffamuu ji'a tokko dura pirezidaantii Abbaas yeroo biraatti dabarsan. Qeeqxoonni hooggansi Faataa malaammaltummaa fi ga'umsa dhabuu akkasumas abbaa irree ta'uusaa dabalaa dhufee jechuudhaan himatu. Bara 2022tti Faataa fi Hamaas dabalatee bakka bu'oonni gareewwan siyaasaa Filisxeem garaa 14 irraa Aljers keessatti waliigaltee araaraa mallatteessanii turan. Labsiin Aljers erga mallatteeffame waggaa tokko keessatti filannoo pirezidaantii paarlaamaa akka gaggeeffamu waggaa tokko keessatti akka raawwatamus kan akeeku ture. Dhimmoota ijoo Filisxeemii fi Israa'el wal labsiisaa jiran keessaa tokko baqattoonni Filisxeem akkam ta'uu qe'ee isaaniitti deebi'uuf dhiisuu isaanii adda ba'uu dadhabuudha. Lammata irratti qubsumni Yihuudotaa West Bank keessatti ijaaramee ni turamoo ni diigamaa kan jedhuu fi Israa'elii fi Filisxeem Yerusaalem waliin qooddatu moo hin qooddatan kan jedhu xumura irrattis tarii hunda caalaa hibboo ta'uu danda'a jedhamee kan yaadamu biyyi Filisxeem Israa'el cinaatti hundaa'uu qaba moo hin qabu kan jedhudha. Israa'el isaan kana guutummaatti hin fudhattu. Lafti amma Filisxeem jedhamee waamamu uummata miiliyoona 5.3 kan qabdu yoo ta'u, isaan keessaa miiliyoona 2.17 Gaazaa keessaa kan jiraatan miiliyoona 3.19 immoo West Bank keessa kan jiraatanidha. Filisxeemonni miiliyoona 5.9 yookaan miiliyoona 6 ta'an ammoo biyyoota ollaa fi birootti baqatanii akka jiraatan ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensii dhimmoota baqattootaa Filisxeem irraa argame ni mul'isa. Giddu galeessi bulchiinsaa Raamaalaa yoo taatu, Filisxeem Yerusaalem akka magaalaa guddoo isaaniitti ilaalu ta'us beekamtii hin arganne. Torbaniin dura Ameerikaan aangoo sagaleen kuffisuu qabdu ishee fayyadamuun wiixinee murtii mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan silaa Gaazaa keessatti dhukaasa hatattamaa haal duree tokko malee akka dhaabbatu gaafatu yeroo ja'affaaf kuffifte. Wiixineen murtii miseensota mana maree nageenyaa 15 qabu kun dararaan waraana Gaazaa yeroo dhumaatiif akka xumuramu, lammiileen butamanii jiran akka hiikamanii fi daa'immaniif haadholee Gaazaa beelaa fi boombiin waxalamaa jiran furmaanni abdii tokko akka kennamu kan gaafatu ture. Wixinee kana miseensonni 15 keessaa 14 deeggaruun sagalee kennaniiru. Ameerikaan garuu aangoo sagalee ishee tokkitti sagalee 14 kufaa taasisuu qabdu fayyadamuudhaan yaada waraanaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti gara waggaa lamaaf gaaga'ama guddaa geessisaa jiru kana dhaabuuf sagalee kennuu diddeetti. Kanaafuu sagalee Ameerikaa qofaatiin sagaleen 14s akka waan hin kennaminitti hafeera jechuudha.
Waamichi kun kan dhiyaate yeroo ja'affaaf yoo ta'u yeroo ja'anu Ameerikaan deeggaruu diddeetti. Kun ammoo yeroo itti Israa'el tarkaanfii waraanaa ishee Gaazaatti cimsitee jirtuu fi lammiileen Filisxeem haalli hammaataan keessa jiranitti darbees waajjirri gargaarsa namoomaa United Nation magaalaa Gaazaa keessatti deeggarsi qaqqabaa hin jirretti ta'uu ibsetti waraanni akka dhaabbatuuf sagalee kennuu diduun adda isa taasisa. Ittaanaan ergamaan Ameerikaa baagiddu galeessaa Morgan Otaagas akka jedhanitti haalli kun Hamas balaaleffachuu yookaan mirga Israa'el ofirraa ittisuu qabdu beekamtii kennuu keessatti ejjennoo cimaa hin mul'ifne jedhanii jiru. Kanaaf waltajjii addunyaa irratti Israa'elii fi michuu ishee cimtuun yeroo kamiyyuu caalaa akka adda baafamanii kan mul'ataniif murteen Ameerikaa kun kanuma eegamu ta'us dubbatanii jiru. Waaqayyo baagiddu galeessaa fi addunyaa keenyaaf nagaa irraa hafaa nuuf haa buusu. Tuuta keenya chaanaalii keenya lammataa kan hin beeknee fi subscribe kan hin godhatin jirtan linkii koomentii irratti jalqaba irratti argamu tuquudhaan maatii Kiristiyaan Miidiyaa ta'aa isiniin jenna. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi wayitaawwan yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saandu yaada keessatti nu qooda. Kana erga gootanii qophiileewwan karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaru sa'aatutaan booda odeeffannoo haaraa fi wayitaawaatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.